Awal balik awal hari cuma manu tu kena buat. Saya aja. Ay. Mali bo aku kuduan. Ay cuma manu fidi. Tajima itu saya kerja roba boleh minut video saya urusan. Anu rara tak jari jaga lu kan nafakat itu. Akan aku gata faham kalian tu. Akan gata. Awal naga kamal. Akan bilang aja. Awal naga bakal cuma di mana balik situ male. Berani sini umur yang kerja jaga ini berani saya. Di sana. Duranu dong macam beginat ini berani. Awo si jarum mati ada inanje pak. Ya me. Awo malu itu ya. Jarum mati ada. Allahu Akbar. Yaran tu nu ya bereso. Boleh dah betul mula malam kapan. Nama enggak. Allahu Akbar. Saya kerja hari. मैं यार सुर जगह तक करता हाँ यार वो तक तो यार लोग को बेटा था नहीं खबर करी थी चंदगी वाजिब थी दारनी वे इधर पे कहा वो के मैं सुन लो दूरा वाली तिलाम तो Tidak sekali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lalu berarti victim kucing nara hilli ke sana. Tapi pada waktu itu kau bisa. Ay Mario. Saya punya kerja nih. Nanti saya nur gua aja bisa nih. Sen ambon berarti. Lal, gurbara ki je nagar reason. Yo haram tade. Gubu jirraje wo. Aku ram te undur. Yo halal tade mo gubu jirraje. Sanibu harami bitulu busi. Ay tu bas lihat mau kaitan aku dukan gubba kaitan aku di. Awo sikap sifar dudugi yo kana nasra furinda leki bar tulu leki sekarne. Aku kan tinggal. Awo ka berausi. Yo. Kas. Ay amma kan jenis saya beri. Itu tak kasih nih. Dua lembar kasih nih. Waktu kumawar kasih lah mau sedih. Wallahi. Allah ya sharan da kullum ga ta ko kan gubba ko duro. Harami ya. Ya alhamdulillah sekarang itu radi sih ada marah. Ada so juga kan to manta. Ide ko. Manta juma bodar ini pernah. Ya bori kun tanazal jiran kiro na tunan salatan. Ya ka etin gurra kharawas gida ana kiti ma tulle tunis masalah da etin gorsa. Jalla kan ya bu sai wani yawon zaman da etin gurra mena gida kai da ka bo gurra. Amu kisi.
biyya tokko maal godhu jiran dhiiroo. Dhiiruma kanaan hin dhaqee isaan bira dhaqee isaanitti obbo Joora isaan yoon itti himan ta'u qaba. Dalagaan isin agartan kun dalagaa bareeduudha yaa bareedan keenya akka dhimma amma saajummaa kiyyatti yoo ilaalamu sirriidha. Oo eeggatuma nu bira masgiidatti galtee sheeka taatee nutti as garagaltaa. Wati sheekummaa ta'e allayyaa seeniin boonu wayi. Inni maali ree saahiba keenyaa miidhaggatee aan dheengadde sanaan dhufe maa masgiida aan dheengadde isin moo dheen obboleeyyan keenya. Egaa amma inni kun giseen isin bira meeqaan tanfatu jiru nu beekta. Katu jiru kun waan dalaga kana akka isin dalagan kana dalagee jiramu. Egaa obboleeyyan aduun dibar nu gaafatamaa qabdii gisee. Aboonu raadii sakaasa du'a gaafatti keenya duunaa bireesoo. Duraanuu waraabeessitti jee dhageesse. Laal biyya isan beeyna dhaqeeti annabii jee atis deemi gorsa kee biyya biraatti dhaqi nuti si beeyna hudduutu si beeyna. Atama sijaaraan haraamii jechuudha. Sijaaraan haraamii eessatti haraamii? Haraamii jechuudha. Ejaa jajjarin naameen irraa ejaa jajjarin. Ummaan haraamii jechuudha. Eeggadda saamii keessan ni beeku. Saamii keessan ka du'eessan. Qabdee keessa gizee taa'e. Hin gaafatamu. Takkamisa jechuudha naa eeggattu yoo dhiistu yoo. Hin gaafatamu. Obboleeyyan keenya rabbiin keessa waan hawwataa akka nu hin jaabbaleen keenya. Aboonu raadii sakaasaati wayyaa rabbanaa. Aboon jajjarin. Taan jajjarin saayibaa. Mee tokko saayibaa jajjarin. Jarjara waraabeessaa gaafa ciniine jaa. Kuma jaanitti obboleeyyan keenya rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala akkana nu jajaaru. Yaa ayyuhal ladhiina aamanuu ittaqullaaha haqqa tuqaatii wa laa tamuutunna illaa wa antum muslimuun hundaa rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala. Yaa warreen rabbitti amantan mee obboleeyyan keenya amma gara dhugaatti deebiin isin amma eenyu isin hunda? Rabbiin nuudha. Rabbi isin uumemi. Rabbiin san maaliif isin obboleeyyan keenya? Nagabbara moo? Nagabbara dubarree wanni isin deemtu wanni inni irraa dhorke waan nabiyyiin isaa irraa dhorke irraa dhorkamuu qabnu obboleeyyan keenya. Dhorkamuu qabnu. Dubarree rabbiin keenya gisee haala musliimaa taatanii malee duudhaadhaan hundaa isin ammaan tana osoo tana dhuydanii yoo duutan musliimaa ijaamtanii obboleeyyan keenya. Haraami. Haraami obboleeyyan keenya. Haraam. Haraam callaa. Hadiisa kamtu jaami nu raadii sakaasaati. Hadiisa rasuulli rabbii waan inni rasuulli rabbii jee obboleeyyan keenya sunnaan rasuula rabbii gaggeeffamuu qabu obboleeyyan keenya. Obboleeyyan keenya mee isin rabbiin warra qalbii karaa diinatti deebisu rabbii isin haa godhu. Warra diinatti achi deebisu. Haraam taate rabbii si haa godhu. Hai. Amma tun haraami? Haraami obboleeyyan. Ati jaan. Haraami? Obboleeyyan waan obboleessaan feetu waan ifii feetu obboleessaan fedhi ammoo tan wanna tan yoo haraam ta'uu baatte silaan hin dhugu anis hin dhugu akkuma keessatti. Bakka takka harkisee reediisu? Hai amee. Awoo gaangaan jejjerillee dhiifama naa waliin yaa obboleessu. Awoo dhiifama. Awoo dhiifama. Awoo jaallee keenya. Barati suma qabnaa barate. Jiraadhu ammallee jiraadhu. Yaa bolloonus jaalaatu haraami. Barnuti hin beeynu. Wayyaa bal'aan tana hunda maaltu qabu wallaalummaa qaba. Awoo gaawoo. Amiin. Waan diini dorgommii godhu rabbi sinaa ta'a. Warreen diini dorgomsu rabbi sinaa ta'a. Diini nuna ixaa kaayaa saahiba keenya. Salaannee obboleeyyan keenya guutuu nu eebeena. Bakka kaanee dhiqannaa. Dhiqadhaadhaatiin hoo salaata asirirraa kaanee masaajaa salaatiin isilaan qalbiin jalaan eegumaa salaatee isinirra namoota qalbiin jedhu. Aboota naannoo ta'e bara kanatti isaan sammaalirra jiran kamiyyuu du'an isaan kaatimaa isaanii qabjee isinirra faddeeru. Ati akkasiin yaada salaata irratti. Obboleeyyan keenya waan san ta'eef mee waliin kan masgiidaa yaa salaam. yaa bubartana hunda gaa wallaalaa qaba. Awoo gaa yaa buleessu yaa awoo jaallee keenya awoo dhiifama gaa dhiifama naa
Ako galito. Ayun na ganun. Nagete. Wai Ay, salamat. Amo ni salana. Darbi na darbi. Mata. Awo sabi na kanya sa wani tunugar siya abo. Ambare tunjer kira awo inu batugar. Wai sila kana dane wai sijara ibiti tutuina. Ako ni salasaran mo yan. Rabbi, jannatan sa yan. Awo rabbi jannata na da. Wallahi. Awo duaina kuda fi. Ano magana? Karena kanas. Matahanan na ipadilla. Ay, abo Sukul ka. abo anatun nan ne fanne. Wo matana nan ne fanne. Allahu akbar. Allahu akbar. Hono baka. Garadu te. Udah magana na kay. Amar ra kanin ko tanya ta. Micam tu tani kam na. Ikam na ikam na ikam. Ini kan sa jumad kita ini insya Allah. Baka. Allahu akbar. Janne suduru kam. Allahu akbar. Ega daawwattoota chaarnaalaa kana hordoftoota hordoftoota chaarnaalaa kana maraaf viidiyoo tana akka itti bashannantanii isiniif goone warreen araada adda addaatillee isin qabatanii jirtan hundaaf viidiyoon tun xiqqoo irraa isin fooyyessi jenneeti yaadna. Egaa akka wal jajjabeessuun isiniin jaanuti ilmaan Oromooti nuti afaan tokko dubbannaa nuti saba tokko saniifuu akka nu cinaa dhaabbattanii nu guddistan isiniin jenna. Laayikii fi sheer koomentii illee akka